osoo gaafas akkasii jalaa muka jalaa ol koranii jette Oromoo. Osoo gaafas jalaa ol koruu baannee gubbumaa akka jaawarfaan sii galee gubbumaatti gabbu'anitti gubbaatti gabbuune namni understanding hin godhu suuta jalaatti dhufne la. Badii jarri balleessi Oromiyaa keessatti hanna jarri godhe gosummaan aangoo Oromoo gosummaan diigu waan jarri kun godhe jarri kun waan akkanaa godhu jira nama si garagalchu jira aangorraa kaase maarree jennee itti dhufne jechuudha. Akka abbaan shiraa ta'e akkasii jalqabarraa jalarraa itti finne isa ta'e. Numaatu jara kana jabeeffachuu jara kana kunuunfachuu ifin maxxansu si gale itti fufee jechuudha. Ummanni guutuun ahaa je gaafa nuti dhufnee sheeyxaanticha jennuun numaa wajji sheeyxaanticha jeniin dhugaa keessanii jenni. Silaa osoo amma caluma jenneetuma jala kanatti dhiifneetuma isa gubbaa gakkorre haayi aboo maal taatan nuun jaa namni si gale maal taatan saniifuu gartee namni diigumsa fedhu namni gartee akka Oromoo waliin taane fedhu gartee sheeyxaanticha kana qofaa jechuudha. Marroon jaawar jibbun jiru jaawar marroo jibbun jiru taayyeen jaawar jibbun jiru iskeel gabbisaa walaa hayyoota keenya lakkaayu tokko ka wal jibbun jiru tokko kan isaan jibban sheeyxaanticha kana jechuudha. Ammaa booda faarsee bulaa wanta isin warri dafqee bulaan kun faarsee bulaaf deebiin deebisina haa oofanii haa arrabsanii. Ummanni rakkoon qabu haa jaani ummata ifiifuu xiiqii keessa galchaa jira itti dhiisi dalaga jiran ifiifuu ummanni biyyaa waan jechaa jiru nuutu takka takka quba qaba itti dhiisa haa footoo shaggartanaas oofanii footoo isaatiis haa oofanii ummanni daranuu gartee immooshin taa'aa jira jechuudha. Jabaadhaa jaani mee abiyyumaa yoo baraaruu dandeessin jabaadhaa jaani. Wahuma isaan wanni mana micha kana jalatti hafe waan faayidaa qofa yaa namni yoo faayidaa si gale namni yoo faayidaa si deeggare guyyaa faayidaa sanatti guutuuf dadhabde ni kuta. Abiyyi eenyu caalaa ni beeka warra isa biratti hafe nama faayidaa isa jalatti hafe malee namni akka keenyatti gartee Oromummaan tun haa milkooytu mee qabsoon sabaa kana nagahee sabni kun haa ju'u je'ee namni akkanatti hurkaa fi duguggochaa kuulii fi dalagachaa deeggaruu ture hundi biraa yaa'ee jira jechuudha. Hundi biraa yaa'ee jira. Tamma qabsaa'ota jettee biyya alaatii jettuun hundi qawwee gurgurattee galte. Qawwee gurgurattee dhuftee dhaabni adda bilisummaa Oromoo maqaa isaanii katabatee qaba. Umurii isaanii bakka isaan qawweetti gurguratan gatii isaan qawweetti gurguran hunda katabatee harkaa qaba. Waan isaan eeggataa yoo Oromoon bilisoomte waan isaan eeggataa beekti. Waan isaan eeggataa beekti. Warri an qabsaa waan ture anaa umrii 14tiin itti daame maal isaan garuu aabaa'ota na umrii 14 anaa umrii 20tiin itti daame kajuun garre cufti 14 meetti si gale 14 malee itti daamuun hin danda'amtu. Sigale khwanne warra qawwee gurguree deeme sigale kan pointiin itti qabamtee jirtu bakka inni itti gurgure ganda inni itti gurgure sigale gatii inni itti gurgure wajji barreeffamtee teessif soo kana wajjin konfiisin ta'ina sigale kun qabsaa wanjaamu qawwee gurgurtuu naggaadee jaamti malee soo saniifu wanni nan isiniin ju tokkummaan amma dhufte tun kan yaachisu jirtu namicha kana jechuudha. Tokkummaa gartee hayyoonni uuman sabaa sablammiin uumte keekiyyaan dhufee chaabbaatti dha'ee jechuudha. Dha'ee jalaa jee. Amma kana caalaa jaaramaa deemna malee sabaa sablammiin walitti dhufaa deemna malee waa takka wanni adda nama baasaan jirtu jechuudha. Waa takka wanni adda si baasaan jirtu jechuudha. Inni gartee akka gartee Amaaraa fi Miitirkishoo bar kursu alaabuma takka jala jirraa bar. Nuufi Amaarinis alaabuma takka jala jirraa bar. Yoo aangoo isaa mee namuma aangoo inni hiruuf lakkaa'ime hanga jaartii sarraa eegali haga gartee Daani'el Kibratiin baatutti
Mena muma aangoo qabu sirna qaallicha kanaa keessa lakkaa'e. Garuu siin gad dhufeeti yoomma Jawaar Mohaammed Amaaraa wajji haasa'e diinaa wajji haasa'ee jira. Ifiifuu halkan diina godhaa bulaa bar. Maaliif bulaa halkan inni? Jaartii isarraa eegaliin siin jedhe. Si gale. Sirna Minilik nu deebisuu deemaa jaabar. Ifiifuu bar Minilik beeta mangistii keessa qaba. Anuu dhaqeetiin abba Minilik ijatiyyaa rabbinaan gaafata. Kan inni chikaaye ijatiyyaa hin arge. Himina namaa himaan jiru. Si gale. Kattaalaa. Minilik harka kan miila hunda diriirfate numaatu kan inni fide sun. Minilik dur wanta faa qaba janiiti. Harka kana faana mu dho'ise jira. Kasaa kun akka taala. Kan inni fidate kun. Si gale. Hayi. Oromoo aangoo qabatee mee seenaa Oromoo tamtu dubbatamu jira. Aduwaa. Qeeroon Oromoo aduwaan akka faarfamuuf. Aduwaa 00 akka jaaramuuf. Dhumte. Mee gaafiif gaafadha. Si gale. Masaraa abbaa keenyatti deebina jedhan. Maarree abbaa keenyatti deebina jedhan. Masaraan abbaan isaanii tan kunoo ilmi isaanii sirritti. Aduwaa hunda jaareefi. Footoo abbaa isaanii hunda kakkaa'eefi. Abbaa isaanii haaseefi. Miidiyaa biyyattii hundaan haasofsiisuun turre. Si gale. Sabni tokko maaliin jabaata? Maaliin laafata? Aadaa fi afaan isaatii. Afaan Amaaraa fuudhanii afaan abroo wanta afaan Afrikaa akka nu godhan jedhanii boo'uutti hin jiru. Abiy. Si gale. Boo'uutti hin jiru. Si gale. Soo kana dura namni dhaabbatuun ifiifuu suwaaba. Seenaan Oromoo qabsoon Oromoo seenaan Oromoon qabdu hundi seenaa qeenxee seenaa biyya diiduu. Jee gartee seenaa Oromoo gad xiqqeessutti hin jiru. Abdii illee nama miliyeenaan buqqise. Mannisaa beeta mangistii bira jibbita. San gubbaan warra Koofiyaa diima Rippaabilikaan gaardiin eeggamutti hin jiru. Si gale. Mee diina jechuun maali? Diinni abdiillee caalanii jiraanuuf. Mee naa himi. Mee diinni abdi keessattuu ijoolleen gartee naannoo Somaaleetiin waldaan geessita. Mee diinni abdi illee caalanii jira. Abdiilleen har'a bashannanaan jiru 4 kiiloo. Rippaabilikaan gaardiin eeggamaan jiru. Har'a Shawaa lixaa keessatti karaa darraa aanaan 10 warra soddaa namicha kanaatiin qabameen jiru. Si gale. Mee wannummaan amma Jawaaraareessi fiduu deemu maali? Maarree nuuf fiduu deema. Mee tirkishoo nuuf kanneen warra qawwee gurgurateen siin jawarri iyyu. Kuni warra propozaala gartee galfatee propozaalli kiyya sun akkam jira jee gartee diyaaspooraan asirraa iyyu kun warra guyyuu waajjira pirezidaantii dawwalaa ooluu jechuudha. Si gale. Nama garteen faayidaa isaatii deemu qofaa jalatti hafe malee namni sabaa deemu hundi biraa yaa'ee jira jechuudha. Soodheen gadduma akka turre hangamta akka qabsoon Oromoo amma beeki mooraa 2 qofa baateen isiniin jemma dura. Si gale. Mooraa warra faarsee bulaatii fi dafqaan bulaa qofa. Si gale. Kadhatee bulaan ammoo warra TikTokii nu duraa dhiisi. Sun isaa bakeessan seenu. Saniifu mooraa qabsoo Oromoo tana bakka 2 deebisuun dheengadda gareen Marroo wal quban qabdu, gareen Jaawar wal quban qabdu, gareen Taayyee wal quban qabdu, gareen Iskeel namni dafacee jira. Har'a immoo bakka takkaa jira namni. Halkanii guyyaa chaat godha ayyoonni kun. Si gale. Ibbira kutanii sabaa sablammii hojii chaat godhu jiranii jechuudha. Qabsoon ispiidiin isiina yaachiftee kan inni juu kana. Si gale. Kanaa booda qabsoon Oromoo woboo katti hidhattee funyaan Finfinnee jala teessu. Nama biroo dhufee bakka san qabataa waan rabbiin hunjiin. Kanaa booda mootummaan dhufu mootummaan waloo.
kan anaa fi atilleen keessattiif garru mootummaa gartee qubaan filtee qubaan buuftu kan qawween buuftu takka dhagaan buuftu ozoon hin taane kan qubaan filtee qubaan buuftu qofa mootummaa waloo dhufaa jechuudha. Waa takka wanni gartee way namicha kana gartee ichirra qabuudhaan osoo niin qaba jettee hin dandeessu. Nama ifiif dha'u jiru, nama ifiif ajjeesu jiru. Mootummaa ifiif diigu jiru ati mee maaliin dhorkuu dandeessa? Amma if qopheessaa gibirri dhiyaateemi Harargee fi Arsii fi Jimma Baale dabalatee if qopheessa. Gibira Itoophiyaa guutuu isinii kafala. Naannoon Amaaraa gibiran kafaltu. Kana jalatti hin bultu baza. Naannoon Tigraay kafaltu. Affaar kafaltu. Soomaal isinii kafaluuta guutuu Itoophiyaa. Guutuu Itoophiyaa gibira isinii kafaluuta. Yoo lafaa kaatanii dhaabbattanii qaallicha kana ofirraa geggeessuu baattan gatii isin kafaluu ta'e san akkanumaan naa eegi.